Haati deessee yeroo hundumayyuu garaa shirarra'aatii akka inaafnee fi ilmoo ishii boqottee eenyummaa ishii mul'atee tooyi ba'uutii qaba jechuudha. Maaliif dhalli koo iddoo akkasii jirti, dhalli koo gananaaf galti, dhalli koo yoomnaaf galti, dhalli koo maalirra jirti, dhalli koo maaliif dhabamteerra. Dhalli ishii addunyaa kanarra biyya lafaa kanarra lubbuu ishiitiin darbitee akka jirtu beektee boossee baafattee garaa ishii jabeeffachuu qabdi jechuudha haati ilmoo ishiitii fi ashamaa ariika fuunee hordoftoota chaanaal kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaadha isheniin jedha isinis lafa jirtanitti nagaa ta'aadha waaqayyoonni manaa nu baasee nagaan gara biyya keenyatti nu haa galchu waaqayyo gadda mana keessanitti galchin isiniin jedha obboloota kooyi viidiyoo kana jechuudha namni haadha qabdu namni abbaa qabdu haadhaaf abbaa keetis kan jaalattu garaan haadhaa maal akka ta'e kan beektu jechuudha keessumaa dhala kan qabdu immoo jechuudha viidiyoo kana akka bira hin darbine sheer gochuudhani micayyoon kun sagalee argattee jechuudha micayyoon boqotte kun maatii ishii jechuudha du'a dhala isaanii beekuu akka danda'an adaraa namummaa adaraa jechuudha adaraa dhalaa jechuudha. warri dhala hin godhannes borutti dhala godhachuuti dandeenya waan ta'eef harka rabbii keessa jira kanaaf jechuudha micayyoon kun otoo rakkattee mana madaamii keessatti sagalee ta'uu fi dhiisuu hin dandeenyu jechuudha kanaaf jechuudha micayyoon kun boqotteerti garuu maatii ishii garaa isaanii akka kutatanii fi sagalee taanee fi eenyummaan ishii mul'achuuti akka qabu jechuudha obboloota koo yaada keessan koomentii godha akkasuma immoo namoonni jechuudha mudannoo tokko isin mudatee dhaloota kanaaf immoo barumsa ta'aa kan jettan jechuudha profaayilii koo jala seenuudhaan lakkoofsa telegiraamii fi wasaappii koo fudhattanii wanta dhalootaaf qooduu dandeessanii naaf qooduutii dandeessu jechuudha obboloota koo. Egaa yaanni nani har'a qabadhee dhufee micayyoo biyya arabaa kan turte jechuudha yeroo dheeraadhaa fi sana booddee akkuma nama kamiiyyuu social miidiyaadhaan dargaggeessa tokko wajjin wal baruudhaan fi jaalallee yookaas immoo hariiroo gaa'ilaa walii wajjin haasa'uudhaan ji'oota 6 wajjin turtee sababa jaalalaatiin gowwoofamtee maatii ishii dhokattee jaalallee yookaas immoo jaalala ishii caalchiftee nama kana bira deemtee inni garuu gara jabummaa gara bineensaa baatee micayyoo kana haala sukkaneessaa ta'een lubbuu ishii baasee sana booddee jechuudha mana keessatti akka itti cufee torbee tokko guutuu achi turtee micayyoo sana booddee foolii ajaa yookiis immoo foolii jechuudha reeffaa yeroo namoota mana sana itti kireessanitti dhufanii mucaan kun jechuudha iddoo sana deemee mana jijjiirratee kan inni turedha jechuudha sana booddee warroonni mana isaa kireessan suni deemanii waajjira poolisii beeksisuudhani wanta achi keessa jiru gaafa baasan nama jechuudha kan achi keessatti boqotee jiru namni achi keessatti ajjeefamee haala sukkaneessaadhaan jiru kunis dubartii akka taate akkasuma immoo akkamittiin ji'oota 6 wal wajjin haasa'anii akkamittiin akka ishiin dhufte kan hime erga jechuudha namni ajjeesu kun dargaggeessichi kun qabamee harka poolisii yookiis immoo waajjira poolisii jala seera jala galee to'atame ofiisaatiin jechuudha kan hime jechuudha erga qabamee xumurame jechuudha kanaaf jechuudha uummanni yookiis immoo jiraattonni naannoo sana jiranii akkuma micayyoo kana ajjeesetti namni kun nuuf ajjeefamuu qaba kan jedhani suurri isaa eenyummaa isaallee hin baafamne jechuudha hari garuu yaanni nani qabu jechuudha haati deessee karaa ilaalaa afurra abbaan dhalche karaa ilaalaa afurra obboloonni karaa ilaalaa dhalli keenya yoom nuuf galti dhalli keenya eessatti badde dhalli keenya eessa dhatte dhalli keenya jirti moo hin jirtu jecha bara isaanii hundumayyuu gubachaa afurra ani yaanni nani qabu yoo jiraate nama kanatti deebi'anii eenyummaan micayyoo kanaa qoratamee eenyu akka taate social miidiyaa ishii kan itti wal barasanaanii suura ishiillee maqaa ishiillee jechuudha kan ishii social miidiyaa itti fayyadamtu suni ba'uutii fuudhamuutii qaba jechuudha maaliif dhalli isaanii addunyaa kanarraa haala kamiiniyyuu haa ta'u lubbuudhaan jiraachuu akka hin dandeenye jechuudha haati fi abbaan firoonni obboloonni baruutii qabu jechuudha micayyoo kana irratti murteessuus hin dandeenyu wallaalas haa ta'u dogoggortees haa ta'u nama biyya lafaa kanarra lubbuudhaan hin jirre waan tokko
irratti dubbachuuti hin dandeenyu jechuudha. Maaliif mucayyoon kun biyya lafaa kanarra lubbuu ishiitiin jiraattee tooyi of deebiftee badiisa ishii yookas dogoggora ishii sirreeffachuuti hin dandeessu jechuudha. Namni immoo nama waan ta'eef hin dogoggoraa itti fakkaata jechuudha. Namni keessumaa shamarran keenya jechuudha baay'ee garraamidha, baay'ee garaa laafu jechuudha. Afaan bira hin darban jechuudha. Kanaaf iyyuu mucayyoon kun yoo dogoggorteeyyuu maatii ishii jechuudha umurii ishii guutuu gubachaati hin hafan jechuudha. Dogoggorri ishiin dogoggorte lubbuu ishii irratti kinoo aarsaa ishii kennisiiseera jechuudha. Kanaaf haati ishii garaa akka kutattuu fi waajjirri poolisii akka mucayyoo kana jechuudha jalqabumarraa jalqabee nama kana seera jala akkuma hoolche jechuudha. Akkamittiin ajjeesuu akka danda'e, akkamittiin immoo ji'oota meeqa akka wal wajjin turanii, akkamitti akka wal baranii, akkasuma immoo akkamitti akka ajjeese akkuma qoratanii bira ga'anii mucayyoon kun eenyummaa ishii jechuudha suurri ishii ba'uu qaba gara sooshaal miidiyaatti. Maatii ishiitis wanta dhala isaanii irratti ta'e kana dhaga'uuti beekuuti qabu jechuudha obboloota koo. Kanarraan kanaaf immoo jechuudha obboloonni koo jechuudha biyya namaa keessa kan jiraatanii kun barumsa kan isiniif hin ta'in wanti kamiyyuu barumsa isiniif ta'uuti hin danda'u. Obboloota koo walirraa haa barannu. Jaalalaaf aarsaa baasna yoo ta'e jaalala isa sirriitti aarsaa baasuu nuuf wayya malee isa jaalala fakkeeffamee seexanni ittiin jireenya keenya balleessu kana irraa of haa eeggannu. Mee jechuudha fakkeenyaaf nama kana hin beeknu jechuudha sooshaal miidiyaa irraa wal barre namni kun dhukkubsataa ta'ee dhiisee dhukkuboonni jechuudha daddarboon jiru jechuudha saayinsii keessatti baranneeti turre jechuudha. Dhukkuboonni akka fanxoo, dhukkuboonni akka HIV/AIDS isaan kun jechuudha namoonni lafatti wal beekaniyyuu jechuudha karaa seera qabeessan maatii isaaniiyyuu kan walitti dhufanii wal wajjin gaa'ila dhaabataniyyuu yeroo jechuudha sirna cidha isaanii yookiis immoo sirna bultii isaanii waliin geggeeffachuudha akka an keessatti namni bira keewwameetiyyuu jechuudha gara mana yaalaa deemanii dhukkuba irraa jechuudha dhukkuba daddarboo ta'anirraa jechuudha bilisa akka ta'anii ragaan mana yaalaa erga qoratamanii qulqullina qabaatanii yookiis immoo qulqullina dhukkubni qaama isaanii keessatti yoo argames ragaan jechuudha waraqata irratti kennamee fi erga hadda ba'ee waliin gaa'ila yookiis immoo bultii keessa galuutii danda'u jechuudha. Namni karaa kamii wali gargaaruutii danda'a, aarsaa jaalalaa walii baasuutii danda'a. Garuu karaa hin danda'amne kanaanii eenyuyyuu taanan jechuudha lubbuu isaa caala nama jaalachuutii hin danda'u jechuudha. Kanaaf shamarran keenya jechuudha jaalalaan gowwoofamtanii maaliif ofii keessan dhabdu? Yeroo dheeraadhaaf jechuudha gola haadha ormaa keessatti ija haadha ormaa ilaalaa, ija ijoollee ormaa ilaalaa, ija abbaa ormaa ilaalaa, achi ifatamaa, asi ifatamaa, takka dhukkubsachaa, takka beela'aa, takka dheebochaa jechuudha. Kallattii garaagaraatiin jechuudha jireenya biyya namaa kana keessatti dheebuu fi beelasaa, qorraaf aduusaa, jechaa fi gadi qabamuusaa ilaalleetu maaliif dabarsinee du'atti of kennina? Isa hojjechaa turre kana yoomitti boqonna? Maaliif achi fageessineetoo ilaaluu dadhabna obboloota koo? Kanaaf jechuudha dhugaasiniin jedha jechuudha viidiyoo kana namni argitu namni eenyuyyuu haa ta'u hiriyaa ati beektu hiriyaa ati jaalattuyyuu haa ta'u nama jechuudha kootu na wajjin gali erga sana maatii keetitti jaarsa erga sana maatii keenya ina raarfannaa yookiis immoo na bira geessee bubbultee akka waan haaraa ta'etti maatii keetitti galta kasiin jedhu didi jaalalli isaa qilee haa bu'u jechuudha. Nama jireenya keetiif ta'u dhabda. Nama ati jaalattu yoo dhabdeyyuu nama si jaalatu nama fedhaaf jaalala isaati si uume rabbi uuman kee siif kenna jechuudha. Ijoollee dhugaa rabbi jechuudha nutu iddoo keenya wallaala malee waaqayyo jechuudha biyya lafaa kanarratti gaafa nama uumu waan nu barbaachisu fakkeenyaaf waan irra jiraannu lafa kanaa fi samii kana illee jechuudha akka roobee jechuudha rooba nuuf kennutti samii kana hin uume dachee kanallee irra jiraannee akka biqiloonni achirraa nuu biqilanii nutillee achirra boqochuu akka dandeenyutti isa kana uume waarratee hunduma isaa erga mijeessee anaaf siniin uume jechuudha. Obboloota koo shamarranii keessumaa jechuudha dhugaa rabbii of eeggannoo godha jechuudha. Addaamii maal godhe waaqayyo jalqaba jechuudha. Addaamiin qopheesseef eewwaanii jechuudha. Nama nuuf qopheessee jira waaqayyo. Namni kan keenya hin taane kinoo haala gara jabummaa kanaanii lubbuu keenya baasuutii danda'a jechuudha.
Sababa kanaanii namoota hundumayyuu ija tokkoon ilaaluu dandeenya jechuudha. Miidhama obboloota keenya irra ga'een, miidhama nurra ga'een. Kanaaf nama hin taane harkatti akka hin kufne jabeessa jireenya keenya haa eeggannu. Har'a jireenyi keenya badeera taanani biyya lafaa kanarratti imimmaan keenya xuruurfachaa, dhukkuba keessa jiraachaa, laphee keenya dhukkubsachaa, ijoolleen keenya illee nu wajjin amileedha cabaa kan isaan jiraatan jechuudha. Kanaaf itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif jaalallee keessan maaliif jechuudha kinoo kaadhima keessan kan maatiin beekan kan wajjin guddattan maaliif hin ta'in jechuudha. Deemtanii dhaxxanii asii akkuma baataniin deemtanii fiigdanii too'ii dhaxxanii wajjin hin galinaa. Yoo barbaade maatii keessa wajjin dhufee too jechuudha inni kabajaan karaa maatii dhufe maatii keessa wajjin dhufee baga nagaan naa galte jedhee dhufee booletti simachuutii danda'a. Maal takkaan sin godha jechuudha. Kanaaf obboloota koo of eeggannoo haa taasifnu isiniin jedha. Viidiyoo mucayyoo kanaaf hojjedhe immoo adaraa maatii ishee akka dhagaan gumaa isheetis yoo ba'uus baatan mucayyoon keenya hin jirtuudhaan garaa isaanii kutatanii jechuudha. Akka isaan jechuudha dhala isaanii hin eegnee fi sagalee haa taanuuf isiniin jedha. Mucayyoon kun otuma jiraattee gola namaa keessatti rakkattee haati ishii baatee naa barbaada jettees waan barbaaduun keenya hin oolle waa sheer gochuun keenya hin oolledha waan ta'eef har'a jechuudha harmeeshii imimmaa ishii dhangalaasaa garaa ishii rarra'aa akka nafne du'a ilmoo ishii akka dhaga'uu dandeessu adaraa keessanii sagalee ta'aa fi isiniin jedha obboloota kooyii ganaalleedha jechuudha. Haati kun ilmoo ishii akka boqotte waan hin beeknee fi baatee naa barbaada jechuu dandeessu. Gaafa sana suura mucayyoo kanaa bittisinee mucayyoon kun iddoo hin jirretti barbaaduutii dandeenya. Kanaaf har'uma jechuudha suurri mucayyoo kanaa ba'uu akka dandeessu sooshaal miidiyaa qabnu kamiiniyyuu jechuudha dhiibbaa uumuu akka dandeenyu karaa dandeessan hundumaan barreeffamaanis haa ta'u sooshaal miidiyaa fayyadamtan kamirrattiyyuu jechuudha dhugaan kun akka ba'uu fi adaraa keessan adaraa namummaa maxxansaa isiniin jedha obboloota koo yaanni dogoggoraa yoo jiraates keessatti dhiifama isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti turtii bareedanaaf qabaadhaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa hordoftoonni chaanaalii kiyyaa galatoomaadha. Ciao 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 du'a akkana rabbi isinitti fidin isiniin jedha obboloota koo.